fooyyee barbaacha kutattanii kaatanii maatiif biyya qabdanii rakkoof addaan baatanii gaaraa fi goda bu'aa faana luluqqaatanii hiriyoota qaqqaalii karaa tokko biraa dhabaa beelaa fi dheebuun waadamaa gaddaan hamilee cabaa soora allaattiif qurxummii ta'uu bira luftanii biyya fageenya kana aarsaa guddaan dhuftanii akka bosonuu baddaa 90 bir'ataa yaaddoodhaan qoramtanii qaamaa qalbiin hir'ataa mirga lubbuun jiraachuu ormummaadhaaf sarbamaa gariin keessan hidhaatti qabamtanii darbamaa dhibeen qoricha dhabee bara baraan madaa'u imimmaan gatii dhabee dhiisee deeminaaf darba se'ee qarqara boolla afaan naachaatti ba'ee baara biyya ormaa gubaaf dheebuun waadame du'ees awwaalcha dhabee bineensotaan nyaatame gariin beelaaf dheebuudhaan lubbuu dhabee karaatti reeffi awwaala dhabee ta'ee soora allaatti garaan haadha deessee otolmoo ishee yaaddu gaafa dachiin ormaa dhala ishee kaaddu godaannisa hin qorre baadhattee garaatti imimmaan ishee dhugaa jiruu ishee jiraatti yalla kan walaloorraan xiqqoos ni dabala haadha deessee otolmoo ishee yaaddu gaafa dachiin ormaa dhala ishee kaaddu godaannisa hin qorre baadhattee garaatti imimmaan ishee dhugaa jiruu ishee jiraatti dachiin biyya ormaa kan garaan sii dhagaa hammaattus gaaromtus siif hin qabdu nagaa hireen hiraarfamtee sumaa kufuuf ka'u namni isaas lafti isaa garaan isaa siin na'u osoma ati fiigduu dafqa kee xuruursaa yakkamaa si godhee dhahee si funuunsa jiruu koon jijjiiraaf osoo ormaaf cabdu waan feete yoo gootes galatoomiin qabdu garaan haadha ormaa dhakaarra jabaata abbaan isaas siin laafu ilmoo akka kee qabaata firaaf lammiirraa baatee jiruu wal qabdee mormaa godaantee yoo jiraattu jireenya biyya ormaa beeloftee nyaadhuun qabdu dheebottee taa dhugiini hirriibatu si qabee galii rafii mugiini injiru hin danda'amu dhukkubsattee ciisuuni filannoo kan kee miti hojjechuuniif dhiisuuni osoma akkasitti ormaaf gurguuftee cabdu lafaa fi biyyi ormaa kabaja siif hin qabdu nan sobee soboo hiikaba of keessa osoma akkasitti ormaaf gurguuftee cabdu lafaa fi biyyi ormaa kabaja siif hin qabdu yalla walaloo kana akkasii kana dheeraasaa bareedaasaa mi'aasaa qopheeffannee jirra warri jiddaa jirtanii akka nu argamtan sagantaan keenya eegaluuf affeerraa laaqana irbaataa qabnaa sagantaa babbareedduu qophoofnee jirra sagantaan keenya eegaluuf daqiiqaa muraasa tafe ani qashtiin keessan gurraattiin kun amma gaa isteejiitti ol ba'een jechuudha akka waan nama ajjeestee mootummaan si doorsisa gaaffii moo yakka malee si hidhee si boossisa osoma iyyitee waamtuu yoo ol qabdee gadi ba'u osoma iyyitee waamtuu yoo ol galee gadi ba'u gurra isaa cuqqaallata waamicha kee hin dhaga'u guddisee himuu malee badiidhaaf hanqina kee du'aan jira yoo jette sin furu rakkina kee dhibeen baruma baraan hin argatin wal'aansa madaa yoomuu hin fayyine godaannisa godaansaa osoma kana hundaan guyyaarraa dararamu lammii isaa gargaarurraa takkumaan mararamu mana dhabaatti ijaaree beela'aan moo nyaachisa dhukkubsataa miidhame qarshii baasee yaalchisa aarsaa guddaa kaffalaa taataabii godhaa koppii linkii godhaa namoonni jidda jirtan sagantaan keenya eegaluu yemmuu dandamachuu qabna waan ta'eef waamichi kun waamicha Oromooti waamicha wolooti waan ta'eef adaraa nurraan olinaa nu qaqqabaat akkas jechuun barbaada yoon balleesse na of olchaa galatoomaa ulfaadhaa salaamuun namni hin beekne itti gaafatamaa tolchee yoon jedhe immoo sobataa dhiqqoo kunoo nyaanni qophaa'ee jira qeerroof qarreen jiru daarii tatta'amaa jira namoonni dhufanii jiru sagantaan keenya eegaluuf xiqqootu hafe kanaaf yoo dandeessan hirmaadhaa yaa'u garuu immoo ittoon at tolcheesiin jedhe miseensa keenya ta'uu barbaadan bitattanii nufaan akka taatan kanaaf bakka kanatti argamnee jirra anasii yoon ka'e laayivii irraa hin baatu akka hin baane hordofaa sagantaan keenya eegaluuf already amma sa'aatiin ganaadha daqiiqaa 15 tokko boodan jalqabna ammasuma toliin turre yoosin sheerii goota nama 1,000 galchitan waa sarfaaraa fi goda bu'aa
faana luluqqaatanii hiriyoota qaqqaalii karaa tokko biraa dhabaa beelaa fi dheebuun waadamaa gaddaan hamilee cabaa soora allaattiif qurxummii ta'uu bira dhuftanii biyya fageenyaa kana baga nagaan dhuftanii isin hordofaa jirra qaxarirraa galatooma ulfaadhaa akka bosonuu baddaa 90 bir'ataa yaaddoodhaan dhoramtanii qaamaa qalbiin hir'ataa mirga lubbuun gariin keessan hidhaatti qabamtanii darbamaa dhibeen qoricha dhabee bara baraan madaa'u imimmaan gatii dhabee akka galaanaa yaa'u dhaabtaa godha inni eegallu maara kun qabu isani maara tokkoffaa waliin suuraa kaana abdii maafii mushkila yalla muuziqaa siyaasaa dhuunfaas of danda'ee jiraachuu hin danda'u. Kana keessatti xiqqaatii hanga guddaatti qooda keessatti fudhachuu qaba. Kolleejjiin amma itti deemamaa jiru kuni kaayyoo baay'ee of keessaa qaba. Barnootarraa gara hospitaalaatti deemaa jira. Kana keessatti qooda fudhachuu bira dhaabbachuu. Yoo bira dhaabbanne milkaa'uu danda'a. Giraandi baaliin kun fakkeenya hundaa ta'uu qaba. Nuti yeroo jalqabaatii fi bifa kanaatiin aksiyoonii milkiidhaan dhufee abbootii aksiyoonaa kanaafis ibsa barbaachisaa ta'e kennee asirraa as ga'eera jedhee hawaasa isaaf ibsa kennuu yeroo jalqabaatiin lafa nuti argaa jirru. Kanaatiif moodeela jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf akka kanatti fudhannee giraandi baalii kana bira haa dhaabbannu jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaanis qoomsi lamaan ergaa gabaabaa keessaa akka dabarsanii asitti nu affeeraa jedhanii jiranii qoomsi lamaanii gara waltajjiitti na affeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega osoo jarri dhimma kanaa dhufan jalqaba sagantaa isaanii beeksisanii san booda yaada kennite gaarii ta'a. Hundaafuu eega dursitanii nu affeertan galatoomaa. Ani baay'ee haasawuu barbaadu. Akka irratti abbaa jabalii akkaataa jedhanii aksiyoona bitannee keessatti hirmaannaa gochuu qabna. Maalidha? Bizinesii. Kun bizinesiidha, daldala. Baay'ee ka dhaga'e ka biraa nama hin dhageenyetti dabarsitanii dhufuu qabdan. Dubbii salphaadhaa miti. Namni keenya baay'een asitti rakkoo adda addaa keessa jira inni beekna. Borus rakkoo biraatitti galuu qabna. Osoo as jirru bizinesii jalqabnee yookaan ammoo hirmaannee isii sanirratti galuu qabna. Kun bal'inaan hirmaachuu qabna ture. Akkamitti namni keenya hagana dhumma ganaa qofa qabna Saawudii keessa keessattuu Jidda keessa. Maaliif ta'a? Kanaafuu yaadichatti sirriitti hin gahin immoo tiktokiidhaan waatsaappiidhaan garee adda addaatiin wal waamaa turre bifa saniin maaliif waamuu dhabne akka salphaatitti ilaaluu hin qabnu. Dubbiin kun dubbii salphaadhaa miti. Aksiyoona jalqabaa ta'uu danda'a akkuma duratti jedhame asiin dura immoo nuti akka qonsulaatti warri akka waldaatti ijaaraa ergine jira. Isaan hagam bu'a qabeessallee akka ta'an gabaasallee hin goone
haa ta'u namoonni tokko tokko warri hojiitti seenanii jalqabarra jiran jiru. Inni kun ammoo qabatamaan biyya keessa dhufee jechuudha. Biyya keessa yaada namoota baratanii waan jalqabeef kaayyoon isaas fagoodha. Irratti hirmaadhaa, duuban ilaalinaa, ofii qofa hirmaachuu miti namoota biraallee akka irratti hirmaatan sirriitti hubachiisa. Isinii jedhaa nuti ammoo isaan waliin. Ani fi wadda gaafatama waddaa misooma Oromiyaa waan warri amilee kennaaf hirmaatu sirriitti. Amilee keessan baay'ee barbaachisa. Isaan dursa jaarsi keenya naman biyya taa'ee yeroo jalqabaa tun gara kana dhufin isaanii beeku abbaa jabal kana nan jaalladha mi'a miilaa kennaaf waan dhugaa baay'ee nama rabu. Sagantaan keenya tarii bal'inaan beeksisa gochuu yaallee jirra. Garaagaraatiif tarii hirmaachuu baattan illee namoonni baay'een giraandi vaalii kana simattanii wajjin hojjechuuf wajjin duroomuuf abbaa biyyaa abbaa qabeenyaa ta'uuf hospitaalli kun yeroo dhaabatee jiru haati maaliif hospitaala dhiyootti osoo hin argatin yaala dhabdee jirti jedhameeti kan banamaa jiru. Hospitaala kufa miti namoonni baay'een nuti ijoollee baadiyyaatti baksantii 99 kanas jirru baadiyyaa dhoqqee keessaa dhufne beeku waan haalamu miti. Achi baadiyyaa sana keessatti manneen barnootaa jiru. Kutaa 12ffaa xumuree yookaan 10ffaa xumuree dargaggeessi biyyatti deebi'ee ispeeshaalii naannoo keenya jimaaruma qaba qonnuma qota malee tarii barnoota itti aanu baratee maatii isaa jijjiiree of jijjiiraa jiru. Kana sababa godhachuun baadiyyaa keessaa kan ba'e Sigimootti dhalatee guddate injinar Miftaa jechuudha. Sana booda otoo yuunivarsiitii baratuu waan kana dhaabuu niyyate mana barnootaa Iqraa dhaabee jalqaba tokko hanga 8 afaan Arabiffaa dabalatee kan barsiisu qaba. Sana booda kolleejjii tor guddise. Kolleejjii sana amma aanolee garaagaraa keessatti babal'isaa jira. Kana diiteelii isaa bal'ina isaa injinarii fi itti gaafatamaa waldaa misooma Oromiyaa duraanii kabajamoo obbo Salaamuu Faares waltajjiitti ba'anii bal'inaan nuu ibsu. Karoorri keenya gara fuulduraan maal hojjechuudha kan jedhu bal'inaan nuu kaasu. Irbaanni keenya qophaa'aa jira. Irbaanni keenya amma dhufee as ga'utti